Kam jirtu pixel taapin irra eebbifamee gara maallaqatti jijjiiramuuf sa'aatii muraasa qofaatu hafe osoo inni gara maallaqatti hin jijjiiramin duratti waa lama kan isin dirqama sirreeffatuu qabdan isiniif qabadhee dhufeetin jira. Tokkoffaa irratti haala kamiin daashboordii mataa keessanii banatuu dandeessanii fi waalitii keessanii fi pixel taapii akkamiin walirratti konneekt akka isinitti godhatuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Daawwattoota kiyya namoonni kompiitara fayyadamtanii fi bilbila fayyadamtanillee adda baaseetiin isinitti argisiisaa jechuudha. Daawwattoota kiyya amma kiyya haala isin argitan kana jechuudha. Gubbaa kanarratti maqaa hin jire jechuudha. Keessan immoo lakkoofsa tokko lama yookaan 03 akkas lakkoofsa wal keessa naqee isiniif fida jechuudha. Maaliif daashboordiin keessan hin banamne waan ta'eef akkamitti akka banattan isin argisiisaa jechuudha. Yeroo amma viidiyoo isiniif waraabaa jiru kana jechuudha. Pixel taapii keessan jira jechuudha. Iddoo taap irraa godhan keessan jira jechuudha. Kuma beekamu gaa har'a booda jechuudha. Taabii kun ni dhaabbataa jechuudha. Taphni asirratti taphannu kun ni dhaabbataa jechuudha. Gara kooyina keenya kan walitti qabanne gurguruutti ceenaa jechuudha. Kan waalitii keessanii fi pixel taapii konneektii walirratti godhuu qabdan jechuudha. Jalqaba irratti telegiraam waalitii banatuu qabdanii jechuudha. Waalitii mataa keessanii banatuu qabdan. Waalitii akkamitti akka banattan immoo liinkii as jalan isiniif kaayachuudha. Viidiyoo dalagee waan hin jiruuf bal'inaan as jalaan argattu. Liinkii irratti cuqaastanii waalitii mataa keessanii ni banatu. Namoota hin banatinii qofaaf isinitti mutu jira. Kan banattan immoo jechuudha. Akkuma beekamu weebsaayitoota adda addaatu jira kan irraan akkaawuntii banatuu dandeessanii jechuudha. Akkaawuntii makamiyyuu waan telegiraam waan wal qabatu jechuudha. Kan banattan mee boodallee kam akka isin barbaachisu argisa jechuudha. Nama banadhee waan hin jiruuf waalitiin wal qabsiisa. Kun mallattoo waalitii gubbaa kana jirti. Yeroo tokkoof irratti kilik gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan as keessatti isin fidaa jechuudha. Garan isin fida. Amma asirratti haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya kan reefu tana kan hedduu banatuu dandeessan isiniin jedhu. Kun hundinuu keessaa tokko banatuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf irra baay'ee muka isin fayyadu jechuudha. Kan yeroo hedduu isaanillee irratti deebi'anii dubbataa jiran irratti maallaqni booda gara kanaan keessaa baafama jedhamee eegamaa jiru jechuudha. Daawwattoota kiyya OKX kana jechuudha. Kun asirratti isa kana jechuudha ni banattanii isa gubbaa kana immoo Binance kana akkamitti akka isin banattan viidiyoo darbe keessatti isin barsiisee ture jechuudha. Daawwattoota kunillee akkaawuntii maa isin kan barbaadan ni banattu jechuudha. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyya anammaaf jechuudha tooniin qaba waan ta'eef namoonni toonii qabdan immoo baay'ee kan isin fayyadu irra guddaa jechuudha. Toonii jechuudha. Toonii tokko qabaatuun gaa waan guddaadha jechuudha. Waan tokko bituu fi gurguruu fi waanuma kamiifuu toonii tokko qabaatu waan guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf toonii yeroo ammaa kana maallaqaan bitamaa jira, maallaqaan gurguramaa jira. Weebsaayitiin tokko immoo kan bilaasha namaaf kennanis jiru jechuudha. Bilaasha yeroo jedhu daladdeeti gaasanillee kooyina adda addaa daladdee piroosesaansitti kennan daladdeeti kan argatuu dandeessu jechuudha. So akkamitti wal qabsiisuu dandeenya? Nama tooniin qaba toon kan jedhu irratti yeroo tokkoof kilikiin godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee naa dhufaa jechuudha. Connect your wallet kan kee connect godhii nuun jedha jechuudha. Kanaafu jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Daawwattoota kiyya maal argattu jechuudha. Asirratti Tokebor kan jedhu ni argattu. Tokebor illee akkamitti akka isin banattan jechuudha. Viidiyoo darbe keessa ni argattu jechuudha. Linkii isaa jalan isiniif kaa jechuudha. Isallee fakkeenyaaf isin kan reefuntan isin argisiisan illee OKX sunillee fakkeenyaaf yoo duraan banattanii jiraattan haala kanaan as keessatti isiniif dhufaa jechuudha. Kun as keessatti argatuu dandeessu jechuudha. Irratti cuqaastanii wal qabsiiftuu namaaf Tokeboriin qaba waan ta'eef irratti kilik godhaa jechuudha. Sana booda jechuudha daawwattoota kiyya kallattii maan jechuudha gara Tokeborii kiyyaatti nageessaa jechuudha. Sana booda haala kanaan kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Daraaf jala kanatti gadi buutanii connect wallet kan jedhu kanaan ni cuqaastu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa asirratti piinii bilbila keessanii yookaan ashaaraa quba keessaniitiin yoo qolloftan jechuudha. Fingerprint isin gaafata waan ta'eef irra keessanii jechuudha. Nama ashaaraan hin qollofee ashaaraa yeroo irra kaayee haala kanaan naaf banamaa jechuudha. Sana booda dannuun jedhee jira jechuudha. Amma guutummaan guututtu wal qabatee jira. Uf duuba na deebisee keessaa na baasaa jechuudha. Booda haala kanaan eega keessatti deebitanii amma wal qabatee jira jechuudha. Amma waalitii keenya connect walirratti godhee jira. By the way karaa lama walirratti connect godhuu dandeessan. Karaa lamaanillee isin argisiisaa jechuudha. Amma gara dashboardii deemnaa jechuudha. Daawwattoota kiyya dashboardii keenya irratti wal qabsiisuullee ni dandeenya jechuudha. Kanallee isinuma argisiise malee. Kanaafuu amma mee akkamitti dashboardii banatuu dandeenya? Faayidaan dashboardii maali ka jedhu mee gabaabseetiin isinitti hima. Dashboardii irratti tokkoffaa irratti waalitii keessanii fi pixel taapii wal qabsiisuu ni dandeenya.
dandeessan tokko lammaffaa irratti daashboordii jechuun fakkeenyaaf bakka waan hundaayyuu itti ilaaluu dandeessan tapha adda addaa keessatti taphatuu dandeessanii galii keessan keessatti ilaallachuu dandeessanii waan onlaayinii irratti gurgurtanii fi bittan keessafuu kan gurgurtanii galii gootan achi keessatti ilaallachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu jechuudha mee daawwattoota kiyyaa haala kamiin akka isin kireet gootan isin argisa. Fakkeenyaaf jalqaba irratti daashboordii keessan banatuuf jechuudha gubbaa kanarratti lakkoomsa wal makaa wayii ni argattu jechuudha namoonni hin banatin jechuudha. Kanaafuu qastiitu fuuldura jira bakkuma kanarratti yeroo tokkoof kilii gootu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa nama kompiitara irratti isin argisiisa namoonni bilbila fayyadamaa jirtan tuqaa sadeen karaa harka mirgaa mataa gubbaa jirtu irra tuqaatii barreeffama desktop site jettu irratti raayitii godhaa jechuudha. Kanaafuu amma daashboordii keessa nagalchee jira duraan banadhee waan hin jiruufan jechuudha. Kana log out godheetiin haaraatti banee isin argisiisa jechuudha. Kun asirratti log outiin godha jechuudha. Akaawuntii kiyya kan duraanii nan balleessaa jechuudha. Sana booda asirratti iimeela keessan isa sirrii jechuudha sign in gootu jechuudha. Maaliif iimeela kana asirratti isin guutuu qabdan jechuudha. Hubachiisa waan tokkoon isin hubachiisuu qabu kan waalitii keessaniin banattan yookaan jechuudha. Iimeela OKX hin banattanii jechuudha asirratti ni guuttanii jechuudha iimeela isa sirriitti anamma asirratti nan guutaa jechuudha eega asirratti iimeela keessan guuttanii xumurtanii gama gadiitti na agree bakka jettu cuqaastanii sign in gootu jechuudha kunoo right irratti gootanii sign in bakka jettu tara ni cuqaastu jechuudha amma guutummaan guututu koodii naaf ergaa jechuudha iimeela kiyya irratti koodii naaf erga enter verification code naan jedha kallatti man kunoo as keessatti na ergee jira waan ta'eef iimeela suma keessa jira anuma nan fudhadha san booda fiddanii asirratti paste gootu amma kunoo banamee jira jechuudha daashboordiin asirratti kunoo wantoota tokko asirratti nuuf kaa'aa jechuudha jala kanatti illee waan telegiraamaa fi akkasumallee liinkii adda addaa nuuf kaa'aa jechuudha kanaafuu gubbaa kanarratti deebitanii waalitii keessanii illee wal quunnamsiisuu ni dandeessan kan reefu isiniin jedhesanii jechuudha OKX yoo wal qabsiiftan baay'ee gaarii jeetiin amanaa jechuudha daawwattoota kiyyaa kunoo as jirti jechuudha kanaafuu isirratti cuqaastanii wal qabsiisuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyyaa liinkii reefu isin ittiin banattanillee kan OX gubbaa kanarratti iddoo edit jedhu irratti yeroo cuqaastan jechuudha asirratti illee waan tokko kan nu walirratti connect godhuu qabnutu jira jechuudha fakkeenyaaf telegiraaman akka nu walirratti connect goonu nu gaafataa jechuudha haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya asirratti illee akkaawuntii tokko normaala kan qabdan qulqulluu waa hundarraa kan ta'e jechuudha kan waan tokkoon hin banne asirratti yoo guutattan baay'ee gaariidha jechuudha kan qopheeffatanii lafa kaayattan yoo jiraate jechuudha yoo guutatullee baattan option rakkoo hin qabu jechuudha egaa haala kanaan guutattanii jechuudha daawwattoota kiyya jala kanatti save bakka jettu tana cuqaastanii jechuudha save gootu anamma jechuudha telegiraamani wal quunnamsiisa jennaan na didee jira jechuudha kun haala isin argitan kanaan na didee jira sila asirratti kunoo bakka kanaan sila confirm walirratti godhuun qaba ture garuu naaf confirm naaf ta'uu didee jechuudha maaliif akka ta'e jechuudha naaf hin galle naaf fudhatu didee jechuudha akaawuntii kiyyaa maybe kan duraan ittiin fayyadame yoo ta'e sanii fudhatu diduun malaa jechuudha kanaafuu naaf fudhatu didee mee keessaa baheen asirratti isin argisiisa jechuudha waan asirratti inni isin fidu kana jechuudha daawwattoota kiyyaa ani irraan darbiskipii godheeti fakkeenyaaf isin yeroo seef gootan kana isin fidaa jechuudha waan kana dubbisuu qabdan jechuudha seera isaa fa seera keessatti isaan kan kana dubbisuu qabdan akkanumatti irra hin gugatina dubbistanii adda baafatu qabdu jechuudha daawwattoota kiyyaa nu amma yeroo keenya waliin deemuuf jechuudha daawwattoota kiyyaa dubbisuun nan barbaachisu barreeffama dheeraa waan ta'eef jechuudha dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha akkasumallee asirratti kunoo maqaatu jira akkasumallee maqaa abbaa keessaniitu jira akkasumallee biyyootu jira jechuudha biyyoo kanarratti illee lakkoofsa barbaadan fuul duratti gootanii jechuudha kaa'uu ni dandeessu jechuudha akkasumallee iimeela keessanillee asirratti guutuu ni dandeessu jechuudha waan barbaadan jechuudha fakkeenyaaf iimeela maqaa keessan maqaa abbaa keessanii jechuudha asirratti guutuu ni dandeessu jechuudha asirratti immoo waan tokko opshinoota adda addaatu jira kana immoo maal akka ta'e hin beeku yeroo irra cuqaasne gama gubbatti lakkoofsanuuf barreessaa jechuudha maal akka ta'e anillee hin beekne namoonni beektan komentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu asirratti fakkeenyaaf referral bakka jedhu kanarratti illee yeroo isin cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti fakkeenyaaf wanti isin asirratti guutuu qabdan your code isiniin jedha jechuudha kun amma akkaawuntii kiyya isa lammaffaati jechuudha gama gadii kana liinkii isiniif kaa jechuudha liinkii daashboordii keessanii liinkii kana gubbaa asirratti koppii gootanii hiriyyaa keessaniif ni ergitu yeroo isin ergitan namni liinkii kanarra tuqee yeroo seenillee kooyina isiniif hassaabaa jechuudha kanaafuu jechuudha liinkii daashboordii keessanillee asiin koppii godhatanii abbaa barbaadaniif erguu dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya hegan daawwattoota keenya kabajamoo haala kanaan jechuudha daashboordii
mataa keessanii kireet godhatu ni dandeessanii jechuudha. As keessatti gurgurtaa adda addaa fakkeenyaaf amma ashangullootota akkanaa kana yookaan roobootota akkanaa kana bituu ni dandeessan akkasumallee gurguruus ni dandeessan. Kan ofii bittan kana deebistanii gurguruu ni dandeessan. Akkasumallee tapha adda addaa kun as keessatti haala kanaan tapha adda addaa taphatuu ni dandeessan jechuudha. Tapha kana taphatuun gabaayisa way maallaqa beekadha kooyina jechuudha. Tapha kana taphatuuni kanaafuu tapha kanallee amma isiniif dandame taphatuu ni dandeessu jechuudha. Har'a galgala immoo seerri ni jijjiirama jechuudha. Sa'aatii 12 irratti sa'a 12 irratti maaltu akka jijjiiramu gara yuutuubiitiin laayivii darba waan ta'eef jechuudha. Kallattiin kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Nulleen dabalataan gubbaa kanarratti illee kun bakka xiyyi kiyyarra jiru kanaan jechuudha. Daawwattoota kiyyaa waalitii keessaniin akkuma reefu isiniin jedhee wal qabsiisuullee ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan jechuudha kunoo isiniif dhufa. Kan barbaadan isintu wal qabsiifata yoo barbaadan isin loog aawut gootanii keessaa ba'uu dandeessan yoo dogongora guutan mallattoo xiyyaa kanarratti cuqaastanii kunoo haala kanaan maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessaniitiif iimeela keessan irraa jijjiiruu yookaan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyyaa peest yeroo isin peest iddoo jetturratti isin cuqaastanillee haala kanaan roobootonni adda addaa asirratti isiniif dhufaa jechuudha. Kana fakkaata gaa daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni Juulaayii guyyaa 18 kan Pixel Tab wal qabatu kan har'a kana fakkaata jechuudha. Maybe namoonni bilbila keessaniin fayyadamaa jirtan ani kompiitara irratti isin argisiisaa jira yoo isiniif galuu didee komentii jalatti naaf barreessaa irra deebiin gara bilbilaatiin isiniif hin hojjedha jechuudha. Daawwattoota kiyyaa garuu gara bilbilaatiin yoo deebi'e isin hojjedhallee daqiiqaa muraasa zaa muraasa ta'uuf eebbifamuu fi seera biraattu waan ta'eef waan isin fayyadu hin qabu yoo daashboordii mabanatu ta'e malee jechuudha. Kanaafuu jechuudha daashboordiin immoo eebbifamullee isin fayyada waan ta'eef isin argisa yoo isiniif galuu baate gara komentiitiin yaada keessan naa ibsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa barnoonni kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu hamma inni eebbifamee waan ta'e seera haaraan gadi ba'aa waan ta'eef seera haaraa inni gadi baasan hundaa'u jechuudha jala buune gara afaan oromootiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufillee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaatii miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina isiniin jenna. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati akkuma beekamu chaanaalli keenya yeroo hundaayyuu jechuudha kan irratti hojjetu barnoota teekinooloojiitiin wal qabatu akkasumallee waan dhugaa qofarratti kan hundaa'e akka hojjetaa jiru ni beektama jechuudha. Daawwattoota kiyya kan ammoo ragaan isaa viidiyoolee hanga ammattiin hojjetan mata duree viidiyoo jedhu irra cuqaasuun keessa gaddeemtanii jechuudha ilaaluu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu namoonni hanga irratti haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa guyyaa guyyaan qabiyyeen nu gaddeefnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshin irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Sabiskiraayib godhuun isinuma fayyada waan ta'eef akkasumallee viidiyoon keenya isin gammachiise please like godhuu hin dagatina. Akkasumallee yaadaa fi gaafii ta'ee komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qopheeffadillee asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.